أنا دي ما ده ميرر قانتي مرب أرجي برا تتيسني تي مسنجران تروفتني إيمودان تروفتني قال لجسا ده يقرفه هوريله ومدا دافكا مالف Dachas isi namna jetani afaan badani waan Petraasitti dachas miisu abadan. Fuula kiyya dura dhuftanii dhagaa. Du'eetu banda. Fuula kiyya dura dhuftanii maan dubban. Na duuba na haasa'u miti. Ati akkana ammaan jenna. Ammaan isiniin araaramu. Warri na haasa'u. Meela kopha banattanii dacheedha ajjeefna jettan kun. Mee rabbi sodaadhaa. Dachee naman qabuttuu beeytanii mi? Ajjeesuun akkamii isin dibde? Bar naman qabu beeytanii. Dachee akka diqaalaa tokko laaltanii mi? Mee ajjeesaa kan akkamitti dadhabdan gurbaa naman qabne as keessaa? Gurbaa waan takka hin qabne. Isin waa namaa miti waa ka dachee jeesuu dadhabdan. Hay ajjeesaa kana miskiina kan akkamitti dadhabdan? Ni ajjeefnettanii iimeela banattanii koomentii na jalatti hin katabinaa. Hujumaan karaa rabbaa eeggadhaa ajjeesuun dadhabdan nama biraatu ni ajjeeftanii. Ana akkamitti na ajjeesuu dadhabdan? Na ajjeesaa kaa. Ana akkamitti na dadhabdan boo ani bar miskiinaa bar. Ani bar naman qabu bar ni beeytanii mi? Na ajjeesaa kaa akkamitti na dadhabdan? Koomentii iimeela biraatiin banattanii dachee na addaddanii na sodaachiftanii ana. Annama kun sodaachisuun bariyaa uummata bocola. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kan biyya alaa kan biyya keessaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan muslimaa hundi keessan fayyanaa qabdanii jirtanii. Egaa maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolamu akkuma gartan. Viidiyoon faayizaan jala gadhiiseetiin kasii hin mul'atu jedhee irraa kaase. Namoonni hanga tokko argu jedhee. Maaliif laannoo viidiyoon yuutuubni si haaraa nama biraan gahuu hin danda'u jeeti. Meeqaan isiniin jee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa tawallola keenyaa haaftu namni wal lolaa walitti fayyaa maaltu jira seetan. Namoonni nama arrabsu kun maaliif waa laallanne maaliif nama arrabsa? Mee koomentii na cinatti ilaalame koomentii akka jettu ati meeshaan kee hin dalaguu ijoollee shamarraniitti hin taphatinii jasbaa jetti. Ati ta meeshaan dacheedhaan dalagu jiru hoositti ilaala kan daleeneef laali. Hoottuuti of laali sitti ilaalaa akka hin daleeneef laali. Meeshaa kee dalaguu dhabuu naa hojii raftee gartee baalagee akkanaan siin jaa jasbaasii wasaq. Agartanii mi koomentii waan safuu qabu maa dubbattan. Safuu eeggadhaa. Nuti haa wal arrabsinuu isin maali akkanni. Haaya yoom tana qofa. Mee ilaalaa mee ammaas koomentii anuma cinatti ilaalaa. Ati siin ajjeesa malee akkaan qobboo fi birraa godhe sin godhu. Ati siin ajjeesa wallaahi jettee kakatti. Wallaahi siin ajjeesaa koomentii na cina gartan tanaa jaa. Mee rabbi sodaadhaa. Du'a rabbii qaba. Haqiisa naa dadhabe kunoo. Qobboowuutii fi birraa ajjeesuu dadhabaniiti. Ati siin ajjeesaa wallaahi jee kakata. Wallaahi tana ni beeytaa dura. Waan isin taate. Fuula kiyya dura dhaabbattee maaliif siin ajjeesuu yoo barbaadde fuula kiyya dura maan dhufe. Warri akkana godhatu kun warra Yaman keessa jiru. Warra gartee diinota kiyya. Xilaatota kiyya warra akka ittiin duraanuu ajjeesu dhabe. Asirraan dhufanii iimeela biraa banatanii siin ajjeesa wallaahi jee kakata. Gaafa silaan ajjeesuu dhufte sanuun ajjeesuu dadhabde. Maaliif laanna'uu lubbuun du'a rabbumaa qaba. Kanama ajjeesu rabbuma. Ati ammoo gaafa na ajjeesuu dhufte san ha iimeela kana banatee Yaman keessaa wal beeynaa bar takka wal beeynaa ni hubattanii. Nin irraanfadhanan seenaa. Yoon du'ee qabrii keessa ciisu jiraadhee on irraanfadhu gochaa isin nagootan san. Siin ajjeesaa iimeela banattee iimeela haaree siin ajjeesaan je'ini mana kiyya namuu si garsiisaa yoon ka duraanillee jijjiirradha. Hoottu du'aa rabbiin quban qabne yoo ati na ajjeesuu dandeesse kon na ajjeesi fuula kiyya dura dhaabbadhu.
takkani akkasiin si yaa bocola naman ta'in wasakh rabbiin nama ajjeesa atin ajjeesuu hin dandeessu ciisa akkami kan naa dadhabde kasiin ajjeesa naan jee kun mee akkamir hirriba naa dadhabde alhamdulillah haati ciisa naa dadhabdee siin ajjeeseettu du'a rabbummaa qaba tanaasuma irrattiin goolabaa komentii agartaniimi ammas komentii sadaffaa na cidhatti ilaala ammas wanta naan na ol baase kanii sila viidiyoo biraa gadhiisuun wanta naan na ol baase akkana itti tunis dhageeffadhaame qaanii rabbii eeybii dachaas yooniin hudduu qabee sin keenye arkuuf jiraatta kiyyaa bocola naan jetti harkaa komentii tana mee jechuu kun eeybiidha maa hirriiba naa dhabdan rabbii na jiraachisaa arraas baruus dachaa sii ol jira waa hundaan sii ol jira maa tuffatta namni tuffatamaan bar tuffatamaan nama tuffatu bar akkamin naa dadhabde kana ciisa akkana itti tunis agartaniimi dachaas yooniin hudduu qubasin keenye arkuuf jiraatta kiyyaa bocolatti hudduu qubasin keenye eeybaleeyka eeyb qaanyiidha na dura bayina kaayin agarsiisa afaaniinimi barreessitee kame kanatti agartan gaa komentii sadaffaati yoom tana qof harka obboleeyyan kiyya qaqqaalii oromootii ajaa'ibaa mee dhageeffadhaa komentii afuraffaa waan ajaa'ibaati akkeettu na cinatti ni agartanii wallaahi dachaas 3,500 nyaadheen jira yooniin ani sin ajjeesin ni agarta maaliin birraa akkas godhee miti na agarta mee maal jechuun komentiin akkana wasaka namaa kalbi agartanii waan na cinaa jiru tan takkanaati yaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ciisa walii dadhabuun tun anamma isinii mitiyu maal seetan warra yaman keessa jiruutu iimeela biraa banatee komentiin taane nuu kataba hordoftoonni kiyya bakka biraa kabajaa qaban galatooma maaliif dhugaa dubbachuuf hanga kana ciisa akkam walii dadhabname siin ajjeesaa namni nama ajjeesu siin ajjeesa jaa namni nama ajjeesu siin ajjeesan jiru bar waan godhu garuma keessa fixateeti nama sayyoo ajjeesis hojiin garsiisa namni siin ajjeesa jiru namaa hun ajjeesu namni akkanaan nama godhu akkasiin nama godhu jau naman ajjeesu akkas ta'uu hubadhaa kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya nama hedduu ciisanuu dhabe gaa alhamdulillah ciisanuu dhabuu isaaniitti niin gammada dhiira meeqa ciisan horkine an diinota niin qaba dhugaa diinni kiyya irra guddaan yaman keessa jira akkuma gartan warra dhokatee na ajjeesuudhaaf yaalu aboo warra dacheedha ajjeefni jettanii yaatan ani humnatee isan hin qabu ani ammoo rabbi irrattiin isin dhiisa yoo rabbiin akkanatti isin dhiise niin laala rabbiin akka fedhe godheen namarraa kafala dhiini namaatis hin dhokatu rabbiin akka fedhe godhee kafala akkam beeylifti sii kafala rabbiin akka kee an rabbi akka kiyyaa baasu warreen ammoo si ajjeefna dachi ajjeefna akkana nu godhe akkas nu godheettanii ciisa dhabdan gana gubattan gana balbaltan isin haa balbalchu adawwiin tiyya dhabamaan beeytaa namni adawwiin qabne namaa miti bar yoo namni bakka hundaa isin dubbatin yoo namni bakka hundaa isin hamatin namaa mitiyuu bakka hundaa si dubbannaan dhagaya bakka hundaa namni nama dubbannaan nama wanta goonee si haasinnaan haasinni sitti heddommaannaan karaa sirrii kan jiruunif beeka ammoo warri iimeela kopha banattanii dacheedha ajjeefne jettan kun mee rabbi sodaadhaa dachee naman qabuttuu beeytaniimi ajjeesuun akkamii isin dhibde bar naman qabu beeytanii dachee akka diqaalaa tokko laaltaniimi
mee ajjeesaa haa kan akkamitti dadhabdan gurbaa nama hin qabne as keessa gurbaa waan takka hin qabne isin waa namaa miti waa kadachee jeesuu dadhabdan hay ajjeesaa kana miskiina kan akkamitti dadhabdan ni ajjeefnettanii iimeela banattanii koomentii na jalatti hin katabinaa hujumaan karaa rabbaa eeggadha ajjeesuun dadhabdan nama biraatu ni ajjeeftanii ana akkamitti na ajjeesuu dadhabdan na ajjeesaa haa ana akkamitti na dadhabdan boo ani bar miskiinaa bar ani bar naman qabu bar ni beeytanii mi na ajjeesaa haa akkamitti na dadhabdan koomentii iimeela biraatiin banattanii dachee na addaddanii na sodaachiftanii an nama kun sodaachisumu bariyaa uummata bocola horii an nama kun sodaachisuu miti bar du'a rabbii fidaa rabbiin nama jeesaa rabbiin nama haasaan beekaa bara akkami akkana jettan barreessitanii inumaatu koomentii dila kana safuu kana eeggan waa meeqa jettan hay kono gurbaa miskiin akkami ajjeesuu dadhabdanaa nama biraatuun dadhabdanii dacheen nama laafaa bar nama laafaa bar nama firaan dhoorkine namnummaa bar nama dilaanis hin yaa'inaa namni tokko hunuma ajjeesaa dachee karaa rabbaa ajjeesaa kaa way numa quuftan garuu akka inni sodaa agarsiisti sodaatee isan agarsiisti namni nama ajjeesu namaan ajjeesan jiru namni nama ajjeesu akkanaan nama godhan jiru nama ajjeeseetuma nama agarsiisa anis yaman keessaan jira isinis yaman keessa jirtan na jala barreessitanii dachee akkana goonaa dachee akkas goonaa aboo du'a rabbumaa qaba aboo isin warri si ajjeefna naan jedhu kun aboo rabbuma irrattiin isin dhiise yoo rabbiin dhugumatti rabbiin kanama hundaa ta'e yoo rabbiin keessan qofa ta'e malee yoo rabbiin kanama hundaa ta'e ani rabbi irraa hin eeggadha yoo zallamaman rabbi irraa haqa qabaa beekaa amumaa takka isiniin hin jiru garuu rabbi irra wal dhiifnaa yoo rabbiin isinirraa kafaluu dhabe barboo warra ciisa naa dadhabee kopheeti yoo dura dhufee naatu jiraa bar kophee firraan ol naqadhe bakkaan duratti kaadhurraa yoo kophee bareedduu miilarra na harkan na jala deemaa dhufaniiti ugguun ammana seenee rafee booda kophee takka miiluma tokko biraa fudhatanii kutaniira akka akkas ta'anii beeytanii hordoftoota gudii hedduun na keessa jiraa bara awwaa hedduun hin taa'u jiraa bara warra ciisa naa dadhabee uffataan an uffadhu narra laalee dhufee qeetiyya keessaa fuudhuu jiraa bara bakkaan galu amma gandaattuu san irraa hin beeku bakkaan itti galee hin beekanii bakka san irraa hin beekumma warra kophee maal achuun fudhanne kophee tiyya deemaa dhufee miila babbareedduu keessaa miiluma tokko fuudhee kutu yoon fidee waan bareedduu ulaa dura kaa'e ulaa duraa na fuudhan warra kanaa jiraa bar yaman keessa warra na jalatti hidhate aboo ati ka kophee tiyya fuudhe saniis balana irraa fuute rabbi si haa milkeessu ammoo ati kasiin ajjeesa juu osoo siin ajjeeseettu na dura duuta tamaam du'a rabbumaa qabaa ati ammoo na ajjeesuuf deemu dachee milkaa'e boo haaliqa irraa harkadhu na dura du'uu keen dagatin namni siin ajjeesa namaan hin jiru takkasiitii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya har'a tanaan qabadhee isinii dhufee dhumarratti faayizaan chaayinaalisiin harka mujeetiin gadhiisee irraa kaasee faayizaan akkatti nu arrabsu jirtu gartanii ani wallaa waan hin jee isii arrabsu hin qabu dhalaadha waan hin jehuun hin qabu rabbi irra dhiiseetiin jira ammoo rabbi malee humaa namni nama godhu hin jiru takkasiiti warri ammoo dachee ajjeefnettan tanaan qabadhee isinii dhufee warri dachee ajjeefne jettan wallaa ifii dhumtan malee dacheen ajjeeftan dachee duuti rabbiin quban qabne du'e ammuma dura dacheen ajjeeftanii kanuma dura gaafa silaa ajjeechaaf barbaaddan sanuu wayi du'e rabbiin na hambiseemi isa namni dhiigaa hin qabu namni dhiiga isaa baasu hin jiru jettanii na ajjeesu kaataniimi kaniin gaafa san hin du'u hin du'uli itti yaadina kaniin gaafa san hin du'in an hin du'u yoo rabbiin ajjeesinumaan du'aa beeka isinuma kan ammoo warra na ajjeefna jee na dhufu rabbiin naa hojii jira an ajjeesuu hin dandeessan laannoo du'a rabbiin quban qabin ajjeesuu hin dandeessan du'a rabbiin naa fidu immoo aamin jeetiin fudhadha
Takkasiiti uummata bocol. Dachee ajjeefnaa. Dacheen akkasiiti. Akkanatti guun arrabsitanii na jala katabdanuu dhiira ta'uun if beekan leenca ta'uu qiyya. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dubbii isinitti hin guddadhu gudii hedduu takkaa jira. Waan magaalaa Yamantana keessaa deemu sobaa fi dhugaa saddaaniin isinii baasa. Nagee ta'anaaf jiraadhaa. I love you isiniin jaaladhaa. Bye bye.